ture sitti hime waan akkasiiti. Inni guddaan kanan irratti xiyyeeffadhee achi keessa akka ba'uudha maaliifu nan barbaada obboleessa koo sii galee durumayyuu rakkoolee garagaraa kan fide adda fagaachuu keenyadha. Kun immoo dhimma jireenyaati homaa gochuu hin dandeenyeeti akkasii under processidha. Gaafa xumurame immoo sittiin hima gaafa fiizaan ba'e sitti hima siin ashama harka fuunee akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo har'a kokkolfaan dhufe miti kokkolfaan dhufe jechuudha. Yemmuu kokkolfaa dhufu akkan gammachuu qabu quba qabaadhaa isin. Kokkolfaa yeroo dhufu gammachuu akkan qabu quba qabaadhaa. Inna kam jirtanii fayyaa qabdanii ani fayyaan qaba galata rabbii. Viidiyoo guyyaa kaleessaa gadi lakkisee waa'ee uffataa irratti jechuudha itti fayyadama namoonni baay'een keessanii itti fayyadamaa jechuudha. Akka carraa ta'ee uffata baay'inaan ajajjoo taatan diskaawuntiin isiniif ta'uu danda'a haala gaariidhaan jechuudha. Uffata baay'ee ajajjoo taatanii itti fayyadamaadha. Yeroo immoo itti fayyadamtanii yeroo dubbistanii haala cabsaatirraa dhufni jedhanii itti himaa jechuudha. Ar'asii obboleessa wabii gaafii wayii gaafadheetiin ture ramzee gaafii wayii gaafadheen ture jechuudha. Ramzeen akka obboleessa wabii ta'e ni beektanii namoonni hin beekne immoo akka obboleessa wabii ta'e baradhaan isiniin jira. Kanaafiyyuu gaafii wayii gaafadheetiin ture gaafii ani gaafadhe sanarratti deebii naa kennee jira jechuudha. Gaafii ani gaafadhes waa'ee wabiitii irratti jechuudha. Waa'ee wabiitii irratti hin gaafadhe. Wabiin yeroo baay'ee egaa ayyuu fi seedoo iddoo tokkotti gaafa argu hedduu takka miirri isaa tuqama jechuudha. Utuma amma fayyaadhuma nagaa kana waliin haasa'aa jirru utuu fayyaa nagaa nutti haasa'aa jiru nu harkaa jijjiirama maal akka ta'u hin beeku ni jijjiirama jechuudha. Sababa kanarraan kan ta'e marii tokko mariisiseen ture jechuudha. Obboleessa isaa wajjiniin haasofnee turre. Akka carraa ta'e wantichi nuti waliin haasofne suni nuuf milkaa'ee amma deebii sanaaf deebiseen jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo garaan kun obsuu dadhabee viidiyoo hojjechuudha dhufe jechuudha. Waa'ee kanaatirratti amma tokko wabiidhaafis jajjabina ni ta'a. Akkasuma immoo hunda keenyaafuu anaafillee ta'ee isaafillee ta'ee haala gaariidha. Wanti nuti yaadne kun yookiin immoo wanti obboleessi wabii waliin haasofnee too nu milkaa'aa jiru kuni waan baay'ee haalan bareedduu takka jechuudha. Anillee waan hedduu takka jaalladheedha waan kana. Tokkoffaa akka inni waa'ee kana taasisu kan irratti dubbate anadha waan ta'eef akkasuma wabii waan kana quba irraa hin qabu. Amma immoo akka nani beeku inni hin beeku. Amma akka nani beeku akka baru fuudhaaf jala ga'eera waan ta'eef guyyaa xiqqootu hafe. Kanaaf iyyuu amma ani isinitti odeessoo osoo hin taane sagalee dhuma ramzeetirraa dhageessanii obboleessa wabiitirraa jechuudha. Dhageessanii sagalee dhuma isaatirraa jechuudha ishee. Hedduu takkan gammadee dhugaa dubbachuudhaa fi ammana kan hin jedhamne jechuudha. Ilkaan 32 of keessaa yaaste kanaan jettan duraanu. Ilkaan humtuu 32 ta'uusaa gaafa sanan koomentii irratti baree dhaqee lakkaa'e. Lakkaan namni dhuguma ilkaan 32 qabaa jedha. Ati maalitti lakkoofte atuyyuu ajaa'iba qabda. Isheen ilkaan 32 naan jette sun maalum gochuu dhufte ilkaan koo lakkoofte dhugaa dubbachuudhaaf. Moo atis ilkaan 32 qabda. Atis 32 qabda moo kan koo qofa laa kanatti lakkoofte. Dhugaa na ajaa'ibe. Meegaa sagalee obboleessa keenyaa dhaggeeffannee walitti deebinaa turtiin keessan sagalee obboleessa wabii wajjin haa ta'u isiniin jedha. Turtiin keessan dhaggeeffadhaa qasiraati. Garuu inni makiinaa keessa otoo jiru osoo meeshaan tini jechuun suuqii dhiragaa suuqii qaba inni mana uffataa qaba jechuudha. Otoo suuqii keessa jiruudha kan na haasofsiisaa ture. Sagaleen isaa baay'ee takka caacataa qaba. Obsumaan jechuun bakka tasgabbiidhumaan dhaggeeffadhaa. Tasgabbiidhumaan jechuudha. Akkam nagaa oltee sagee jirta fayyaa keetii an nagaa kooti alhamdulillah. Anna akkuma yeroo darbe waliin dubbanne already fiizaan wabii under processidha xumuramuuf yeroo xannootu hafe so duruma waan yaadaa turedha sammuu koo keessatti jechuudha. Wabiin achi fagaachuu qaba maaliif dhimma nageenya isaa wajjin wal qabatu waan gaarii miti keessumatti iyyuu ijoollota sanaa fi intala sanarrallee fagaachuu qaba jaa ta'ee fi already fiizaa isaa
apply godheen jira under process dha. Yeroo muraasa booda ni dhufa gara natti jechuudha. Okay, so waan akkasiiti. Rabbiin nu gargaaruuti yeroo muraasa keessatti xumuree fi akka inni gama biyya kanaatti dhufu gochuudhaafi waan nu bageesseen jira. Okay, sawaliinis dubbadheen jira akkuma yeroo darbee sitti hime waan akkasiiti. Inni guddaan kanan irratti xiyyeeffadhee achi keessa akka ba'uudha. Maaliifu nan barbaada obboleessa koo si galee durumayyuu rakkoolee garagaraa kan fide adda fagaachuu keenyadha. Kun immoo dhimma jireenyaati homaa gochuu hin dandeenyeeti. Akkasii under process dha. Gaafa xumurame immoo sittiin hima gaafa fiizaan ba'e sitti hima siin jedha. Wow. Wow. Iyo. 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 Iyo mo ni jinam. Wow. Wow. Ara lapheen dildilleetti. Lapheen dildilleetti. Dhuguma wayyaa ammuma dhufe moo sila ammoo yoo sira dheengadda intini gara buufata xiyyaaraa tureeyyuu sila hin dhufe wabiin dheengadda buufata xiyyaaraa ture ergee beektanii maal buufata xiyyaaraatii goota jennaan hiriyaa kiyya tokko gaggeessaa jira naan jedhe. Wayyo yaa Rabbi si haa galatu. Yaa Rabbi si haa galatu. Dhugaadhuma bar xumuraan jira jedhee warra dhageessanii xumuramaa jira. Isattis himeen jira inni beekaa. Ani bar wabiin hin beekuun jedhee odeessa. Yoo bittu itti himennoo ani barattumuu sanatti ni ilaalama sagalee kana sagalee durs jalqaba qofa dhaggeeffadhee tanan bakka viidiyoo irratti hojjechuun qaba jedhee ka'ee malee hanga dhumaatti hin dhaggeeffanne ani sagalicha. Lakkaa inni itti meesattis wayinee Ramzee maaliif itti himte qoy piraankii goonaa siin hin jenne? Piraankii goonaa siin hin jenne maaliif itti himte? Sarpiraayizii godha hidhee silaa asitti dhufe innaa inni dhufe achitti eegee ani sarpiraayizii godha hidhee yaade. Maaliif itti hime qoy? Wayii beekuun qabu ture gaasila amma ani viidiyoo yoon hojjedhesi viidiyoo yaada hojjetti jedha malee hin beekuu ture silaan ergammoo inni itti hime bakka maarre nan kassare sarpiraayizii kun alaa balleessite obboleessa koo maali dhugaa maaliifi garuu maansi godhe obbole maansi godhe maa sarpiraayizii kun alaa balleessita qoy maaliif itti himta? Iccitiidha waliin hin jenne. Ana garuu anis kun iccitiidha jedheetuma miidiyaatti baasaa jira miti. Iccitiidhuma jedheen baasaa jiraate garaan na taa'uu dide kan gammachuu keessa darbee mi bara waan of godhudha waan jira barame. Waan of godhudha waan jira bara ammayyuu na dubbisaa jira waaqaa isaa kun immoo iccitiidha. Kun immoo iccitiidha booddee waliin ilaalla. Kana booda waliin ilaalla siin jedha kabajamtoota hordoftoota sagalicha amma dhufu kun iccitiidha waan ta'eef kanan jedhu yaa Rabbi gooftaa kiyyaa bakka amma ani waanuman jedhu wallaalatiin hin jira kabajamtoota hordoftoota kun nagaa annaa turame
guyyaa biraa walitti deebina.